بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كنا كاكوداني سغلفاء eegaltii zamana madiinaa eegalla darsii kana keessatti darsii 18 dabre keessatti guyyaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergameerra haga isaan hijiraa bahanii madiinaa dhufanitti dubbanne achirra dhaabanne. darsii kanarraa jala qabne inshaa Allah waa'ee zamana madiinaa jedhamtu. zamanni tokko zamana makkaa jedhama, zamanni tokko immoo zamana madiinaa jedhama. qur'aannu bakka lama daddaan bahee suuraan tun makkii fi suuraan tun illee madanii jedhamti. suuraan makkii jedhamtu suuraa guyyaa kanaan dura buute, suuraan madanii immoo suuraa guyyaa kanaan booda buute jechuudha. dhufiinsa rasuulli madiinaa dhufaniin kana booda suuraan buute madanii jedhamti. zamanni hunduu duba zamana madanii taanam. waggaa 18 dabre san keessatti waan nama rifachiisa, waan nama yaachisa, waan nama dhiba hedduu barannee garre. wanni sun hunduu yoo rabbi jedhe nurraa xiqqaatti waan nama gammachiisa hedduutu dhufa. jaarmaya rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam mootummaa amantii islaamaa tana gadhaabanii ijaarantu barumsa kanarraa eegalee dhufa yoo rabbi jedhe. waggaa 18 dabre san keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ilma namaa ijaaran, mootummaan ijaarree nama ijaaran. nama kana akkam ijaaran? nama kana amantii namaa ijaaran, qalbii namaa ijaaran, aqiidaa namaa ijaaran. nama kana nama rabbiif jedhee if kennu tokko godhan. kana wanni daliila namaa ta'u hundi keessanu biyya teessan keessaa godaanaa biyya madiinaa jedhamtu takka dhaqaa jedhanii laalme. namni tokko nafne hunduun godaane eenyutu arguu danda'a sila? qabsoon feete miseensa fiitiin hundi keessanuu biyya jirtan keessaa godaanaa biyya akkana akkana koottaa yoo jette nama hagamtu dhufa amrii siisan fudhate? namni dhufu hin jiru. yoo jiraatellee nama xiqqa. namni kun jiruu qabaa, hujii qabaa, mana qabaa, ilmaan qabaa. waan kana hundaa dhaabi koottu yoo siin jedha nama fakkeennaaf eenyu namni deemu? xiqqa yookaan nuun jiru. namni ijaaramne jechuudha. kana rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama ijaare. namni kun waggaa 13 keessatti sadarkaa tokko gahe. sadarkaan sun sadarkaa gama deem jedhaniin hundaa deemu, sadarkaa waan hojjedhu jedhaniin hundaa hojjetu tokko gahe jechuudha. namni kun bilchaate osoo namni tokko mormin ji'a 2 keessatti ummanni guutuun makkarraa baqatee madiinatti baqate. hedduu warra sanii madiinaa tana takkaa dhufaniin beekan. madiinaa tana keessaa nama tokkollee hin beekan. waa UN nama qeebaltuuf wanni tokko kan irra qubatan hin jirtu. waan qabdu oorruu hantee jiruu hantee hundaa lakkifte achirraa hijiraa baatee gamana dhufuun nama hagam takka ijaaranii isaanii nu garra. barumsa zamana madiinaa kana keessatti waan baay'ee wal faallessaa hedduu garra. duula jira, waliigaltee isaaniif diina rasuula rabbiitiif rasuula rabbii jidduutti argamtee jira. jiru dhiirsummaa isa rasuuli rabbii warra fi wajjin akkamitti jiraatetti as keessa barumsa keessa dhufuu jiraata. sahaabaa fi wajjin akkamitti jiraatanii, ummata munaafiqaa wajjin akkamitti jiraatanii, ummata kaafiraa yahudaa haa ta'u mushrika haa ta'u wajjin akkamitti jiraatanii. wanni kun hunduu barumsa zamana amma dhufuu kana keessatti inshaa Allah baratuu jiraata. rasuuli rabbii guyyaa dhufan sanirraa mootummaa ijaaruu eegale. wanni isaan achirraa makkarraa bahanii as dhufaniif mootummaa ijaaruuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa akkam ijaaranii amma nu guddoo nu barbaachisu.
namni tokko namni injineeraa tokko dhufee mana tokko bira dhaabatee daawwalaale sii himuu dandaya manni kun hagam takka jabaata mana hagam takka gubbaan ol ijaaruu dandeetta yeroo hagam geettu ammoo turuu dandayaa sii himuu dandaya jaarmenni rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa islaamaa ijaare sun ijaarsa akkamii jabeenna ummanni boodan dhufe santu si garsiisa ijaarsa haga guyyaa qiyaamatti gubba'aan namni itti ijaaruu qeebalu tokko yeroo waa ijaartu yoo akka gaariitti hidda gadhaabde zamana dheeraaf qopheessite haala hundaaf nama hundaaf bakka hundaaf qopheessiteen ijaarin yeroo faallan isii xiqqoon takka itti dhuftu wanni sun si harkaa kufti bubbee xiqqoo takka kuffisuu danda'a jechuudha akka fakkiitti fakkeenyaaf amma fakkii uma zamana jiran kana fakkii godhatu bareeda amma Zainul Aabidiin min Ali prezidentiin amma Tuunisiyaa ture sun waggaa 23 biyya san bulche naman ijaarre ammoo yeroo ummannummaan mana keessaa bahee karaarratti yaa'e lafti fuudhuu dadhabde dirree xayyaaraatiin baqatuu dadhabee helikopteriin baqate mootummaan isa hagam keessatti kufte jechuudha maaltu san fide duuba ilma namattun ijaaramin rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama ijaare nama maal irratti ijaare nama شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان لمانيف وياك يا مرتي يا رسول ربي عليه وتباس دين كان إجاري رودرا مال جدي ربي مالي ربي براهن جرورتي إجاري ربي كان شهادان تو واسدي في كيسا قباتو قبتي نمني رتي إجارة موف واسدي في كيسا قباتو قبتي تكفى رجما ربي أمنو لما رجما ربي كان قدسو صدفة رجما ربي رتي إركتو واسدين كانوا ولك أبتي لا إله إلا الله تنتي رجعان أمان تأتي واسدين مال جنة رجع ربي تي أمانو رجع ربي كان كي كبجو رجمان ربي رتي إركتو namni eega hagas tahe wanni silaa nama jallisaa nama balleessaa hunduu jalaa baate lammata utubaa lammataa dabalaniif وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتشون مال إرجما ربي محمد إرجا ربي قد أجو ربي نوف إرج رحمتان نو إرج هم تراك أبيك راجع ريتنو هاك أبو عذاب الرانو تكسي جنة وهاجيسو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربي كمال سكركارا كدرا نمني تكلين كأتين صدات ربي ملئ كأتجالة تجبس ربي ملئ كأتترد إركت ربي ملئ انجرو سيقول قل ليس وان مهندرة كلمة تاكنو أكا هقاني نمت الدماتي غرا نمون ديمنف بكة أمري رافضتو كأتجالة ديمتو محمد مقفايجو صدفا utubaa sadaffaatiin hidhe ka sadaffaa maal guyyaa qiyaama'aa tokko jira ka waan hojjette hundaa fidanii si dura kaayanii haga feete dhoksitu haga feete tolchitu haga feete balleessitu guyyaa rabbiin guddaan si dura kaaye galata irra sii galchu tokko dhufuu jiraata كان رتي إياه رسول ربي عليه الصلاة والسلام تمال قوتي نمو أكا فيكو أكا نمو وان ظاهرنا ممو الأسوف
wanni inni keessatti dhokfate akka waliin dhabne gooti amma addunyaa balleessaa wanni amma Zeenul Aabidiin kana rakkise maal si fakkaatti namuu zaahira kan isa wajjin jira gara zamana inni jiru keessatti ammoo namuu wajjin hin jiru dubbiin tun tana balleessiti osoo duraan guyyaa qiyaama irratti ijaare ummata silaa namuu wama zaahira qalbii zaahira jedhuun kana silaa qalbii keessa kaayata namu kun maal gooti duuba akka namni munaafiqan taane ka namni waan yaadu kana dhugumaan sitti himu ka namu wamaa sirraan dhokfanne waan hamtuu tana gooti wanni shira walirratti hojjetan ka wal jala wal hamatan ka wal jala badii oofan tokkolleen hin jirtu jechuun wanni martuu qulqulluu maal guyyaa qiyaamaa dhufaa namuu hisaabara dhufuu jiraata eega bifa kanaan ijaaree ummanni ummata akkam ta'e duuba ummata obbolummaan isaanii sadarkaa gurguddoo geette haala babbareedaa hunda walitti qabatee haala hamaamaa hundarraa qulqullaa'e ummata walii obsu ka wal jaalatu ka walii kennu lubbuu ifii dura wal dabarsu ummata waan hojjetu kan ammoo hundaa rabbimaaf guyyaa qiyaamaa saniif hojjetu ummata waan hamtuu gara qabatee waan gaarii afaaniin hin dubbanne قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله جد وان قلبي تيسن كيس جرتو ملفتنو ركستنو ربي نما بيك جد ربي وان اسن ركستن هندان بيك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نمني وان كانت أماني بفكانان يوان تكوالين إجارتن ركون أرقمتو واني ولي ركسن جرتو wanni booda wal hamatanis hin jirtu wanni booda olola walirratti oofanis hin jirtu maaliif hin jirre ya'lamu khaa'inata al-a'yuni wamaa tukfi as-suduritti amanteeti rabbii waan atin ila walitti cabsitan keessa beeka waan isin qalbii keessa qabattanii irra bultan rabbiin keessa quba qabaasaniin hisaaba irra dhaabuu jiraata kanarratti ijaare rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkasitti gaa rasuulli rabbii hijiraa bahanii madiinaa dhufan yoo dhaabattee duubatti xiqqoo deebite mee ikhwaanii darsii sadi dura waan nu dubbanne wagguma sadi qofaa duuba deebime amma waggaa 13 kee jiraami waggaa 12 duuba deebii 13 tokko deebii 10 dhaqime waggaa kurnyafaa waan argame zamana rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam hisaara keessaa bakka itti hidhaman san keessaa bahanii adeerri isaanii abii xaalib du'e haati mana isaanii khadiijan duute lafti rabbii fuudhuu dadhabde achirraa baqatanii xaa'if dhaqanii ummanni kaafira achi itti taphate miidhanii dhaanamanii kiiloomeetirii 5 dhaga'an haga ari'an dhaga'an ari'anii bara kiiloomeetirii 5 durriyyaan jala deemtee dhaga'an ari'aa oolte rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni bakka san dhaabatee ilaale waggaa hagamiin booda namni kun mootummaa ijaaruu hedaa jedhame waggaa 100 xiqqaatte waggaa 100 as deemu kana keessatti namtichi kun mootummaa ijaaruu hin danda'u yaan ilma namaa akkas namni guyyaa san dhaabatee ilaale warra amma siyaasii gurguddaan televizyiinirratti haasa'u kun guyyaa san galgala san odoo silaa waliif fidanii mee haasawaa jedhaniini waggaa hagamiin booda namni kun addunyaa qabatee biyya bulchuu hedaa yookaan inuu bulchuu hedha abadayyuu kun umatteefi yookaan yoo diqqaatte waggaa 100 yookaan silaa umriin achi gahu taate isa barbaachisaa garuu rabbiin guddaa waggaa 3 keessatti mijjeesseef akka isaan mootummaa ijaaran tun maal guddoo nu gammachiifti wanni kun namni amma rakkoo ummata islaamarra geettu cinqii ummanni islaamaa miidhamu kana dhaabatee ilaale ambana hagam takka nu barbaachisa humni islaamaa takka deebite
umman islaamaa walit deebi'ee tokko tahee amantii tana ijaaruun hagam takka nu barbaachisaa yoo jette guddoo wan nama gammachiisaa jirti. dugdu duuba deebi'a mee waggaa sadiin jennu waggaa 40 booda dura mee waggaa 40 dura biyyoota islaamaa kanaa namni salaatu xiqqaa waan ajaa'ibaa isinii hima. namnummaan salaatu xiqqaa waggaa 40 dura ka salaatus maanguddoo qofa dardarin salaatu zamana san ka salaatu saffii duraati maanguddoo qofa. amma ammoo waggaa 40 booda akkam jirti addunyaa namni hin salaanne xiqqaa dardara irra guddaa ammoo nama salaatu salaata qofaa miti amantii baratu itti hojjetu uffatu hijaaba waggaa 40 booda eessa hijaabnuu jira hijaabnuun beekamuyyuu hijaab maaltu jira dubartiin olomaa'iitu hattaan hijaabattu waan biraa dhiisedhani waggaa 40 booda doktora kanu himan dhageetta waggaa 40 dura waggaa 50 dura dubartiin maan olomaa'ii gugurdoo biyya waa barsiiftuu hijaaban qabdu jedhan biyyi teenu qofaan seenaa bara addunyaa marti akkas qilleensa addunyaa martuu olumatti dhaa qaba. garuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufanii waggaa 3 keessatti abdii takka an kutanne rabbiin mijjeesseef akka isaan mootummaa ijaaran. yeroo duraa madiinatti kalaawan jenne qubatti bu'anii yerooma bu'an achitti guyyaa 4 achi oolanii guyyaa 4 san keessatti masjida ijaaran. masjidni qubaa ka amma ijaaramee jiru kan masjida duraa amantii keessatti ijaarame guyyaa 4 booda gara madiinaa qajeelan ummanni bal'aan bahee akka jiruun akka guyyaa iidatti wayaa uffatanii waggaa 3 dura ummanni guutuu warri xaa'if bahee dhaga'an ari'an waggaa 3 booda ammoo ummanni guutuun akka jiruun bahee hidhannoo fi hidhatanii wayaa fi uffatanii tapha ta'a طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي bahanii akkasitti eegan osoo deemu gosti hundu yeroo inni bira gayu rasuula rabbi nurran dabrina et nu gosa isin tiksuu dandeettu gosa isin kaddamuu dandeettu gosa guddoo gosa jabduu gosa qabaattu nu biran dabrinaa jedhaniin rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ilma namaa kana walirran dabarsan kamtu irra qabaataa kamtu irra laafa'a kamtu kiyya kamtu kabirooti kamii wal beeknaa kamii wal hin beekne ilaala rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam silaa warra eessummoota isa jira bani najjaar jedhanii warra eessummoota isa as qubata eessummoota abbaasaa silaa isaanirra bu'uu danda'a garuu maal jedhan gaala isaanii ka isaan yaabbatan san دعوها فإنها مأمورة جد لكن سايدا نمون تقيني ربي قدت أمري بكنو قبتشو هنو قال كانت ربين همي قال كانت قبتو تاو جراتا هاقن نيجي ستي دي سايدا الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نمو لكسه وصوديمتو شفتي بكا مسجد الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أما تيجارا كان أما تيجارا كان في قبته قال ciise yeroo ciise ammallee diqqu jedhee ka'ee deddeebi'ee ammallee achuma deebi'ee ciise yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam as qubanna jedhan yoos masjida ifii ijaarutti gola rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam masjida jechuu masjida bareechisanii amma bobboonaniin kanaa miti masjiduma ijaaran mukaa dhaga'aan dhoqqee waan dandayamuun ijaara rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifumaa wajjiin ijaaran ummata callaatti lakkisanii isin hojjedhaan dura ta'aas taa'e amri baasan jenne walumaan ijaara rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo gaalarraa bu'an maal jedhame
eessa bulan eessa deeman jecha ajabaa tokko dubbatan man abaluu dhaqaan jenne rasuuli rabbi alayhi salaam yeroo gaalarraa akkana gabbu'an bakki gaalli ciise mana bakka amma masjida rasuula rabbi kana alayhi salaatu wassalaam ayyu buyuuti ahlihaa aqrab eenyu mana eenyu irra nu kalaawa jedhe bakka amman dhaabadhu kana manni irra na kalaawu ka eenyu jedhe namuu laallan mana sahaabticha abu ayyuubin al-ansaari irratti kalaawa agamta ka nasiiba qaba abu ayyuub al-ansaari mana isaa rabbiin guddaan achi kaleessuun callaan nasiiba hagam ga'u yoos abu ayyuub al-ansaarin gammade meeshaa rasuula rabbii fudhatee mana fitti hin cehe كسيت من أبي أيوب الأنصاري كيس جرات الرسول ربي عليه الصلاة والسلام حاجة مسيني إجارمه مسجد الرابحني من رسول ربي إجارا مسجد محمد أنساني إجارة من رسول أنا من ببريدة دقاك أما كانوا كيس جروخنا يادنا من وبلد توكو كابا كتاني مالي الدانين كامني كيسو ما أكو مبارك كانوا إجارني توما إجارني زمان سنتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام دوبرتي هكم قبان يروقو يا من سن إجارني في رسول ربي دوبرتي هكم قبان تكا قفا قبان تكتين سن تامي مكاهما قياسا دوبرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام تكا قفا جرى جنة عائشة نكاح قرأتني سلام فودة سيمنا ورساني جرتي نيتي رسول ربي قياسا تكا مقفا تكتين تم خديجة دوتي مال وقاسة دي دورة دوتي خديجة دو إنسا سيرها تاقم رفاني درسي اقم هاسا آبان وقاسة دي دورة دوتي خديجة فاطمة سبحان الله انت لسانيتي سودة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قالتو تو بارك الله فيك ربي سرها جالته سودة بنت زمعة دوبرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام قياسا كمان يسي قفا إيسي سني من إجارني رسول ربي أتش قبت من أبي أيوب كيسا بهاني أتش قدانا جتشو قدانا قبتا مسجد اتصالة إجارا من في إجارة موتو ما نحكسين إجارمتي أنا إجارمتو وجين قد تجري أما dura maal godhan gaqqubatanii taa'anii jiruu madiina'aa tana qormaata godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam eenyuttu namni rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam walitti amma hidhamuun eenyu ummata kana sadarkaan qoodan amma sadarkaa hundayyuu akkamitti wajjin jiraadhatu itti aana tokkoffaa muslimtoota eegasi mushriktoota eegasi ahlal kitaab keessaa hu yahuda warra sadeen kana jechuu muslimtoota kana ammallee gargar qoodan hundi isaanitu akkaan ijaaramuu barbaachisa tokkoffaa abboota biyyaa warra lafaati warra madiinaa jechuu ka rasuulli itti hijiraa bahee isaanitti dhufe sun gosa lama akka gaa yeroo hundatti deebinee himne oowsiif khazraj jedhamti khazraji tana guddoo oowsin tun xiqqoo ammoo warri lamaa waliin dhalatan zamana dheeraa wal lolan waggaa gara 40 wal lolan lolli isaanii kun beekama keessattuu lolli isaa walitti hobbahanii namni isaanii wanni qac keessaa jedhu keessatti hobbaate lola bu'aat jedhamu waggaa 3 dura jibbanni gurguddo jidduu isaanii jira kana amma akkamitti rasuulli rabbii walitti qabee isaan kana nama tokko godhee mootummaa isaan keessan ol ijaaran su warra tokko warri lammata ummata hijiraa bahee as dhufe kun rakkoon isaanii xiqqoo rakkoon isaanii rakkoo qabeenyaati dinagdeetti hedduu jira ammoo nama wal dhabbiif wal lolaaf rakkoo qabuu miti
warra ammallee ijaaramee dhufe warra waggaa 13 qalbiin isaanii ijaaramu jirtu warri sadaffaa ammallee muslimtoota irraa ka rasuula rabbii wajjin hariira godhuun barbaachisu muslimtoota biyya habashatti hijiraa bahanii achi jiran nama 100 jala ga'uu achi jira ammallee muslimtoota bira jira kanamuu gosa ifii keessa jiru gosa ifii keessa da'waa godhu jiru kuno gara yaman دوس طفيل بن عمرو أكيد دعوة قد أجرها إيجاسي ورّا بالبلنما ترباتما ورّا ترباتما إبدي ترباتما فرقتني رفو جراتا كمسلمته أكسو مجا أبي ذر بيغفر كيس دعوة قد أجرها نمون كنا دعوة قد أجره الدجرة قوس في كيستي ورّا كان وجه رسول ربي حرير قد وقبا إيجاسي أمو ورّا توكو كرابو ذجرة warra makkaa keessa taafee jira namoota lallaafoo hijiraa bahuu hin dandeenye ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam isin amantii teessan dhokfadhaa haga rabbiin furmaata fidutti makkuma keessa jiraadhaa jedheentu jira warri kun mustadcafiina jedhama maqaan isaanii akka fakkii عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يا روسن يجولتكو أبان إسا كافرة إني مسلم أمو جلا هجرة بهون دندين حاتسة أم الفضل جلمتي مسلمة لمانو هجرة بهون دندين ما نقولش كافرة عباس بير رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورون كان هدو جرا رسول ربي أجمتي والجبيس أكسمت لك فرد أجرات أيدين كانت رسول ربي وجين هريرة ودوقب سن أمة مسلماتي ور مشركتوتا هو مشركتون هدوغا بي أما تدفنتنا بي مديناتنا بيتم مكان سي ثريب جرمتي قياسا نرى مكان مدينة رسول الله جرمتي مكان كنت تبافامي يوكا مدينة المنورة ور أتشجرو مرتين أمني وران أمنين تجرى مشركتوني ورساني أسجران مشركتوتا برجر أما اللي أولا مديناتنا قبتي جرتو أما اللي مشركتوتا قصوتا مدينة رافا فقو جرا مشركتوتا قريش جرا أما كو ورها مورا أفر ور مشركا قفان أفر مشركا أوسي خزرج كأبلواني سانيج إنان توكو إسلامانيج إنان توكو موكو فريرا تفن أكمي ورها نوجي رسول ربي جراتا مشركتوتا naannoo madiinaa kana qubatu marsee kan akkamii wajjin jiraatanii gosoota gugurdoo arabaata mushrikaatan akkamii wajjin jiraatanii akka gosoota juhaynaa haa ta'u muzeynaa haa ta'u qaxafaan haa ta'u gosoota gugurdootan ammallee mushriktoota qureesh warra makkaa saniin booda gaa warri biroo ka ammallee rasuulli rabbi wajjin jiraatuu qabu warra ahlal kitaab kuun silaa nasaaraan irraa fagoo warra yahudaati yahudan naannoo rasuulli amma dhufan kana gosa sadii gugurtuutu qubata gosi tokkoffaa ta'e irra guddoo banii nadiir jedhamti tuun banii qaynuqaa jedhamti tuun banii qureeyzaa jedhamti kun warra makkaa qubatu warra madiinaa qubatu madiinaa malee ammoo gara biroo warroota baay'ee ka qubatu jira kama yahudaa kiiloomeetiri 100 naannoo khaybar kana yahuda guddoo qubata وادي القرى jedhani naannoo masan ammallee achumatti achirraa fagoo kan ta'in yahudaa baay'ee qubata bifa kamii walii galtee bifa kamii warra kana karaa amantii as yaaman bifa kamii warra kana wajjin jiraatanii siyaasa gurdoo barbaachifti mootummaa osoo ijaarin dura rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam qormaata kana godhanii waan kana hunda wal dura qabanii if dura kaayan eega bifa kanaan jiruun jirtu akkana taate duraan tokko waan ijaarren dura waan jiraa beeku sirra jira rasuulli maal jedhan duba alayhi salaatu wassalaam tokkoffa warra muslimaatiin eegalan bakki rakkoon jirtu amma eessa jenne muslima keessa warra waliin dhalate ka abboota biyyaa warra madiinaa ka oosiif khazraj jedhamu ka halkanii guyyaa wal lolu ka waggaa 40 lolli isaanii deeme kana
lola kana balleessoo qaban dura rasuulli rabbi alayhi mootummaan ijaaramuuf lolli kun haqamu jibbanti sun badu obbolummaan argamu jira dura lolli mootummaan ijaaramuuf biyya isiin wal loltu ta yeroo feete walit kaatu ta yoo isii walit kaate warrummaan baqatee dhufe kulleen keessa badu keessatti mootummaa ijaaruu hin dandeettu biyya dhiigni jidduu jiru kan namni gumaa taa'ee wal eeggatu jiru kan namni gadoo wal barbaadu jiru keessatti mootummaa ijaaruu hin dandeettu mootummaa tokko ijaaruuf dura bakka mootummaan irra ijaartu san nagaa argatuu qabdi maal godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam warra kana lamaan jidduu isaanii fayyisan rabbiilleen qarqaare badii waggaa 40 san rabbi jidduu baase rasuuli rabbi irratti hojjetanii Awsiif Khazrajii kana maqaa kana lamaanuu balleessanii maqaa ansaar jedhu itti baasan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar gosti gosa maqaan ansaar jedhamu taate duraan Awsiif Khazrajii miti maqaan amma ansaar gosa haarawa akka haarawaatti jiruu haarawa eegalan jechuudha takka eega sanitti milkaawanii maal godhan isaan abbaa biyyaati namattu ummanni baay'een baqatee dhufe kuunis halkanii guyyaa baqatee dhufu jira warra baqattoota ka alaa dhufe kanaaf warra abbaa biyyaa kana jidduutti akka wal tuffatuuf wal miidhuun hin argamne kana fayyisuu qaban dura ka baqatee dhufe kana maqaa baqatummaa kanarraa kaasanii rasuuli rabbi muhaajir jedhanii hunduu gosa fedhe haa ta'u namni biyya ifiitii bahee madiinaa dhufe hunduu maqaan isaa muhaajir ta'e maasha Allah silaa isaanuu gosa hagam ummanni immoo zamana san gosaan jiraata biyyaan wal fooha namni san hundaa balleessanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maqaa tokko ka walitti qabu itti baasan maqaan kun maal jedha muhaajir jedhama tulleen amma waa yeroo duraatiif waan ajabaati amma ummanni muslimaa amma dubbiinuu xiqqaatte gosti 100 ka hijiraa baatee dhufte tun muhaajir maqaa walitti warri abboonni biyyaa kun ansaar dubbiin gaabaatti maaree amma warruma lamaan kana walitti fiduu cala tafe akkasuma hojjeta rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara lamaan walitti fidanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo duraatiif seenaa ilma namaa keessatti guyyaa rabbiin ilma namaa uumerraa haga ardhatti ummata lama ka gara garaa dhufe wali fidanii obboleessa wali godhuun taarika dunyaa keessa hin jirtu guyyaa san malee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam warra hijiraa bahe kanaaf warra ansaaraa ka abbaa biyyaa kana tokko tokkoon obboleessa wali godhe tokko tokko jechuun akkam hundi isaanii walii yaamee akkana dhaabanii abaluun obboleessadha abaluuf abaluu walii obboloowwan abaluu walii obboloowwan abaluu walii obboloowwan abaluu eega rasuuli jedha wal salaamanii wal qabatanii waliin dabran hunda akkasii walirra qoodan maasha Allah obbolummaan tun waan afaanin jedhamuu miti hujiidhaan obboleessa wal godhate warri akka fakkii ajabaa takkatti isaan tokko kasanan isii sahiha sahih bukhaariin odeessitak namtichi tokko jira dureessa biyya warra ansaaraa kana abboota biyyaa kana namoota isaanii ka dureessarraa tokko maqaan isaa Sa'd ibn Rabi' jedhama Sa'd ibn Rabi'i kanaaf nama muhaajiraa ka achirraa baqatee dhufe warroota guyyaa tokko fa'aa amane ijoollee gaaf duraan dubban Abdurrahmaan bin Awf isaan lamaan walii obboloo walii godhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam isaan ajabaatun kasanan isii sahiha yeroo managgalan obboleessi Abdurrahmaan gara buluun qabu masjida bula Abdurrahmaan duraan daldala waan inni qabu hundaa Qurayshirraa fudhattee waa tokko ooruu fi lafa fi mana fi hundaa lakkisee keessaa bahee hundaa qullaa dhufe uma takka harkaan qabne dhufe masjida bula
namtichi inni ammoo liqqa jeelee rabbi obboleessaa isa godhe kun dureessa magaalaa irra dureessaa isa fuudhee mana fittiin gale ammo obboleessa argate alhamdulillah mana fittiin galee maal jedheen aboo ko rasuuli rabbii baanu naasii ardharraa walii obboloowwani an ummata warra biyyaa kanarraa namni horii qabu ana horii kiyya walqixxetti 150 sii kenne walqixxe addaan fudhanna jedheen waan ilaalame rabbii keessa sodaadha mee obboleessi kan kee ka waliin dhalatte atin kama waliin dhalatte haadha tokko abbaa tokko ka inni waan qabne ka ati ammoo dureessaa horii kan kee walqixxe qooduufii dandeetta walqixxee dhiisii mee barsentii mee harka 110 kennuufii dandeettaa mee horii kan kee sihii dureessaa jechuu barre immoo sihii waan qabne miti sihii dureessa harka 100 qofaa kennuufii dandeetta obboleesse kan kee hayyamoo wanama obboleesse kan kee ka haadha abbaa tokko hin tahin obboleessa rabbi ka rakkoo qabu yaamte abboo rakkoo qabdaa arge mee horii guddottu bankii keessa naa jira harka 100 horiin kiyya milyoona 100 harka 100 mee qarshii milyoona 1 sii kenne hoo in jettaa mee rabbi sodaadhu harka 100 beekammoo siif harka 100 isaa ammoo taajira namtichi kun ammoo dookkas jedhee silaa dubbiin laaftu bareeddu sunu osoo harka 100 horii kiyyarraa sii kenna jedhe Abdurrahmaan bin Awf sunu isa gaasila garuu akkas hin jenneen harka 150 jedheen maal godhaan sirra dabra jedheen asii obbolo wali wanni biraata tanarra guddoo nama ajabsiiftu dubartii lama qaba jedheen lamaanuu si geessaa koottu laalladhu jedheen ta sii toltu ta irra si jaalachi ta jaalatte san si hiika gaaf iddaan dhumte eegdee fuuta jedheen subhaanallah wallahi ikhwaanii saxaabtichi kun radiyallahu anhu wa ardaah sacd ibn rabi' intala abbaa fedhee silaa osoo magaalaa keessa deemee intala abbaa fedhee Abdurrahmaan bin Awf itti fuudhuu hin danda'in intala abbaa fedhee itti fuudhuu danda'a garuu kabajarra intala biraa deemee isatti fuudhurra ta'ii fi qabu tana hiikuufi badhammoo tana keessattuu waan ajaa'iba rabbii dubartii lamaanuu qabaate silaa qalbiin isaa takkumarra jaalate takkumatti irra gaarii isaahi tana sii hiikate irra jibbusan hin jenneen duraanuu dhibdee jirti watak waliigala'aan jirru sii waliigaluun dhabdanii baarakallahu fiikum tana sii hiika hin jenne wallahi ta irra si jaalachiifte dhen hakma rabbi garta jarri tun hagam takka warri kun rabbitiif kenne ummanni kun ummata akkamii ilaalaa simme ummanni kun utubaan amantii islaamaa utubdee ijaarte warroota kana laal akkamitti waggaa 25 keessatti amantiin tun addunyaa qabatti warroota kana utubaa taheef jechuu namoota kana dhiira kana godheef rabbiin guddaan qopheesseef yeroo inni hagas jedhe Abdurrahmaan bin Awf qalbiin isaa bololtuu sadaqaa barbaadduu miti horii kan keetiif warra kan keetillee ilma kan keetillee rabbiin guddaan si haa horsiisu galatoom jedheen waan san takkaillee sirraan barbaadu gabayuma nageessi jedheen bakkuma magaalaa suuqa waatti gurguratan achuma nageessi jedheen ati suuqni ammoo achirraa fago ummanni muslimaa kaa jiru sun suuqan qabu suuqni isaanii ganda fagoo yahudaa keessa achi geesse guyyaa san namaa dalagaa oolee galgala isa kawaa timira wahiitiif waa diqo dhadhaa wahii argate santu gale waan ifii ganda dabalate jechuu guyyaa marroo suuqa deebi'ee dalagaa oole haga sirra waa argate qaata waa dabalate zamana diqqaa keessatti qaata nama duraan daldala beeku hujii beeku qaata waan hundaa waliin sirreeffatee fuudhe Abdurrahmaan bin Awf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa saniin ummata muslimaa ka jiru kana walitti
دبل جدو إساني قل ليس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تكون كيسان إن أمن مؤمنا ته إيمانا أرقت جد حاجة واللبو إفيتي جالة أبليس فيتي جالة حاجة وان ينجرتو كحاسدون ما نجرتو جنة ننجرو إيمان ننجرو حديث براك ست سنة نساء صحيحة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا جنة سينتن هجا ربت أمنتنت يو ربتن أمنين جنة سينتن ولا تؤمنوا حتى تحابوا يو ولنجالة إيمانا أرقتن ولا ملت الأمام والجالة ملي إيمانا أرقتن إيمانا أرقتن ملي جنة سينتن جتشو أولا أدلكم إسن قرسيسو إسني همومه وايو إسي هجتن إسي والجالتني ثم الجنة سلام والقافة بفكنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمة مسلمة هجرة بهيد فيف كإتي هجرة بهالتشو قل ليسي ولتك أبي أبليسي قدني توكو أكا حواسة توكو تيغت دابن إيغسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام سير أمتك أنا أدان تكسو ميثاق وانجد أمتكبر ريسا akkamitti goraaguma jiru lola nagaya akkamitti waliin jiraatanii barreessan kun maal nu garsiisa hawaasni tokko bakka tokko jiraate seera fi barreeffachuu hin danda'a seera barreeffatuun amantii islaamaa namarraa hin balleessitu garuu seera itti barreessitu kun seera amantii islaamaa faallessu hin ta'in seera heera barreeffachuu hin danda'anii heerri kun faallaa amantii islaamaa hin ta'in himoonni jabduun heera barreessanii rasuula rabbi alayhi salatu wasalam qabxii haga tokkorraa walitti qabamu waan ka jedhu ummanni muslimaa ummata tokko faallaa ummata hundaa yoo laalan jedhe yoo fakkeenyaaf amma yahudan achi as dhufte muslimni muhaajira tahuu ansaara tahuu hunduu akkuma ummata tokkotti ilaalamaa qabxiin duraa tana eegasiiga qabxiilee tana keessa gabbu'anii akka goraagumaatti baafatan akkaataatti waa qoodatan karakka tokkotti qarqaaran kan hundaa barreessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa saniin barreessanii rakkoo silaa gugurdoo rasuula rabbii mudattu alayhi salaatu wassalaam rakkoo diinagdee bifa saniin furmaata fidaniif maal jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akka ummanni hijiraa bahee dhufe kun oorruu ummata ansaaraa kana keessa hojjate isaanillee eegormuuf qarqaarsa tahee ifillee ammoo waan nyaatu jalaa argatu akka taa'ee sadaqaan eeggan godha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa tana godhuun maal balleessan rakkoo haga ammatti adunyaan furmaata dhabdeef takka namni tokko baqatee biyyi birarraa yoo biyyi takka dhufe alagaata ajnabiita ajnabummaa tana balleessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni ummataa gadi jira hujiin keessatti jiruun keessa tana balleessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam zamana gabaabaa keessatti seera barreessan san keessatti waan dabalan namni muhaajiraatiif namni ansaaraa biyya tanaan keessa tokkoo barreessan oorruu oorratu lafa horatu mana ijaaratu hayyaman barbaachisu akkuma kun hin barbaachifne kunis hin barbaachisu walqixa jechuu jiruu keessatti akkuma gabaabaa keessatti warraa hojjetaniituma isaanii qixxaawanii isaanii ol dabaranii daldalanii jiruu gaariitti gayan zamana gabaabaa keessatti bifa kanaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam rakkoo duraa tasilaa achitti isaan mudatte bifa saniin furmaata godhan ummata ammoo
muslimtoota biyya habashatti hijiraa bahanii achi jiran achirraa isin sochoofne akka isaan achirraa as ka'an hin goone rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam achuma taa'aa jedheen dhaamsatti dhaamanii ammoo namoota haga tokko keessaa as yaamatan ka mootummaa tana ijaaruuf isaan qarqaaru isaan barbaachisu keessaa as yaamatanii as fidan haga kaan ammoo achuma hambisan maaliif hambisarre sababaan duraan isaan achi geessaniif sababaan duraan isaan ummata muslimaa habashatti erganiif ammallee ma jirti sun maal yoo duulli nutti bahe aalamni hunduu nu ka'ee hunda keenya ka lafarraa balleessu taate namni biraa ka amantii tanaan dhaabatee amantii tana ol kaasu akka eegan argamuuf sun ammallee rakkoon sun hin baane haga rakkoon sun baatutti warra san achuma dhiisuu jiraata rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam guyyaa waggaa shaneessoo ummanni kaafiraa hunduu dhufee marsee magaalaa fixuuf itti milkaa'uu dhabanii rabbiin guddaan isaan addaan balleessee rasuulli dubbii ajabaa takka eeganaa nuti itti duula malee nutti hin duulanii jedhan eegasii iznii godhaniif akka warri sun achirraa dhufu godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee warroota duraan zamana dur isaan amanan akka Abii Dharr al-Ghifaarii faa akka Tufayl ibn Amrii faa ka rasuulli deebi'aa gosa teessan keessatti da'waa godha jedheeni da'waa waggaa hagam godhu jiran ka namni heddulleen itti amane dhaamsi ammoo itti dhufa'aa jiru warra kana achirraa asin sochoofne rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam koottaan jennee warroota kanaan maaliif hin jedhiniif waa hedduuf tokkoffaa gosti bakki isaan amma jiran ka da'waa isaan godhu jiran kun nama keessa taa'ee da'waa godhu barbaachifti nama keessa taa'ee da'waa godhu barbaachifti kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasuma taa'a akkasuma dhiisanii haga zamana biraa ga'utti isaan san akkasuma dhiisan warra kaan ammoo ka hedduu warra akkanaa kun egaa Tufayl ibn Amrii kun gara kiiloomeetirii 1,000 rasuula irraa fagaata biyya Yaman keessa akkasuma gaa ضماد الأزدي ورجل متوقس أزدي كيس دعوة قد أجر أبي ذر الغفار قص غفار كيس قد أجر عمرو بن عبسان كانوا دوبا نجابني أصلا كيس كدعوة قد أجر رجل نمونا كنا كون هد هند ثاني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكسم التلكسي أمته هجرا بهود النبي مكة فيلي أكسم الركز رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيجاس يا موسى دركات أنو كيستي أمة مشرك توتا أمة مشرك توتا وجين أكمل تجرات يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيه أمة مسلم توتا بفسن وجين جراتا أمة مشرك توتا هو بفكمي وجين جراتا ونجب دون تكتان عم مشرك توتا أنا بكيد دوك ونجر مشرك توتا ورا أوسف خزرج ورا مدينة جندة الدباف نجر ورا مدينة كن إنان إسانيها أمنني ملء هني تكون أمن ورون أمنين كن دينهم معافي همين أكم قريش قبضوا في سر رسول ربي تيك أبان نموت سر رسول ربي عليه الصلاة والسلام دعوة تقول أمان تتياما كراهك أكنا قرسيسا فكينا شيكا بيجرى زمان سن شيكا توكو جرى شيني كافرة مشركة ورا أوسف خزرج كون مكان إسا أبو عامر الراهب جدما أبو عامر الراهبين كن أمتها مال جدا أن أمنتي نبي إبراهيم الرجرات جدا ور بيسنيتي واي أمنتي أو برباجي أمني بيسني إسا قافتها نمتجك الرسول ربي تلقاني عليه الصلاة والسلام دعوة قدا أكسان أمنتي إني أمنتي نبي إبراهيم ماتو لقايا الرسول ربي أمنتي ما نقا رسول كينا دفين اللين حنفية اسم سان رسول مال جدين أمنتين بإبراهيمين دفعنيني نتي أمن جدين مال فاجنان التيمنان تنتنا بإبراهيمي ميتين تنو بيهنم جدين تن تاتي رجل تتون حقامتي إسين تنو ما كوت تابوت أمن جدين قرآن الرقراني دعوة قدن دعوة دين أمبود ديدن نمتيج ديدي مال جدين وان أجابه didee diinummaa guddoo mul'isee maal jedhe anattu haqarra jiraate haqarra hin jirtuu jedhee rasuula rabbiitiin akkasii mitiinat haqarra jiraate haqarra hin jirtu jedhee rasuulillee
yoos maal jedheen wal haa abaarru jedheen rasuula rabbiitiin jedhe namtichi kun abu caamir irraahibii kana jedha wal abaaran isumat abaare nu lamaanirraa jedheen nu lamaanirraa lamaan keenyarraa ka kijibu rabbiin guddaan biyya tana keessaa darbe qofaa isa jiruu hamtuu irratti haa ajjeessu jedheen aamin jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam aamin jedhe rabbi akkasaa godhuti maqallee irraa jirjiiree rasuuli rabbi abu caamir ilfaasiq itti baasan duraan maqaan isaa abu caamir irraahib abu caamir alfaasiq bara ajaa'iba rabbi غسيل الملائكة بيتني متي يا اخواني صحابتي كما كان سا غسيل الملائكة جلمتي ويا اني لولا احد دؤ كملائكان ميتي صادقت قربان سن حذيفة يدما مكان ساتي ويا سن اروسه انت لفوده يرون كان فوده هذا من في درا يرو دراتي فولين بول لبس جهادا دغاي اوسونا فندقتين به yeroon arganne jihaada seenee lola keessa du'e yeroo meetii isaa fuudhan bishaan turraa jika rasuuli rabbi alayhi salaam maleekaa dhiqeedhe maaliif dhiqxee wallaalan ammoo maleekan tun maaliif ummata ganuu keessa isa kana dhiqxee wallaalan haadha mana isaa gaafannaa waan jette akka dubbiin jirtu himte ajaa'iba rabbiiti inni kun ilma namticha kanaati waan inni dubbii ofii fagaase ikhwaani wallahi waan nama ajabsiisa takka bar غسيل الملائكة حذيفا المنمتشا أبو عامر الفاسقي كناتي كسب رجع ربي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دائمتي دعاء راجرا باسي ربي جرا كيسا دعاء باسامي نو دعاء توك إلما جرا كيسا باسامي نو جرا توك إلما دعاء كيسا باسامي ربنا كفر نمتشكم مال تهمي إخواني وان أجائب بيتو amantiin jabaatee ummanni martuu namticha rasuula rabbii jala deebinaan baqate makkatti faallaa deeme jechuudha rasuulli as baqatanii isni makkatti baqate makkatti warri makka akka gaarii dhiheessee achi jiraate waggaa 8 achi ture rasuulli rabbii amma duula dhufanii makkaa qabatan yeroo rasuulli rabbii duula dhufanii makkaa qabate makkarraa baqate eessatti baqate طائف بقته رسول ربي عليه الصلاة والسلام جاءت أنا دفني طائف مرسن أبسودة دبني رادي بأن وقعت كومبو دور طائف هندو إسلامته أشي بقته أمال إيه سب بقته شامي بقته كونه بيسوري أتنا بقته أشيت بكنامني تقولني سنبيك إرجرامه جدو إرجرامه ميدامه كوفا في أشيدو دعائني إني abaarsi inni abaare kun rabbiin guddaan akkasitti irraa qeebale akkasit egaa rasuuli rabbii duuba ummatoota mushriktoota taa Awsiif Khazraj san rahmata godhee fi fuula gaarii garsiisanii da'waa rabbii suutatti godhan isaanis ummanni hunduu harkaa islaama taanan dhokfatanii munaafiqa isaanii ummata munaafiqtoota jedhamu ta'aniga درتا أن إساني عبد الله بن أبي بن سلول نمتي جد مسان درتا منافق توتاتي وركم مشرك توتا مدينة كيستي أمني جلا إسلامته حفنجتشو إيجا سيجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمة مشرك توتا كان هو أكملت وجين جراتني وربي مدان إيه درسي اتئانو كيستي برنا كان براتونا مو إخواني يا رب إيه أكملت موتمان إجارمتي تنك أجيل دبين ما قلتي يو كيسا أبدي أكسي لالتي بفتميم رسول ربي موتما إجارني أمبونو أكملت بفتمين ما حواس إجارون دينا موتما إجارون دينا تباينا ما قلها كتوكو أنا فوق لتوما ربي مدان ورا خيري واليادة تشيسه خيري سوى البرسيسة ولرا فجدة ربي مدانها تاسسو وروان غاري دبته وان غاري توجته وان غاري غلط الفم ربي مدانها تاسسو عندك هنا دليتنا ربي نو أرارمه خيري ولتنو قبه شر نور قبه ربي مدان جنة فيتين غلطنوها قلشو والسلام عليكم ورحمة الله